Artisti Zarihuun Wadaajoo eenyu? Artisti Zarihuun Wadaajoo abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Makkoo Soolan irraa godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteetti bara 1952 dhalate. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Li'iltis Tsaayii Qassoo fi magaalaa Gimbiitti mana barumsaa Dajjaazimaachi Gabra Egzaabiritti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinnee mana barumsaa Addis Katamaatti barachuu isaatu himama. Artisti Zarihuun seenaa qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa ijoollummaa irraa qabee hanga umurii maanguddummaatti wareegama ulfaataa baaseera. Qooda qabsoo isaa irraa eegamu bahachuun wareegama qaamaa qalbii hanga wareegama lubbuutti of kennuun qabsaawaa ture. Addatti afaan artiin bara jireenya isaa keessatti artistii garbummaa balfee ejjennoo jabaan qabsaawaa ture darbedha. Artistiin kun qabsaa'aa, weellisaa gameessaa fi jaallatamaa sagalee kiilolee uumaan isa badhaaseen bara dargaggummaa isaa irraa eegalee artiin Oromoo akka guddatu, uummata Oromoo dammaqsuun tokkummaa fi sabboonummaan isaa akka jabaatuu fi gabbatu taasisaa nama ture keessaa isa tokko. Artisti Zarihuun Wadaajoo yeroo haalli akka har'aa hin mijannetti jaalala artii Oromoo fi uummata isaaf qabu irraa ka'uun artiin Oromoo akka dagaaguu fi tokkummaan Oromoo akka jabaatu aarsaa guddaa kaffaluun ga'ee isaa baachaa tureera. Ijoollummaa isaan sirboota aadaa fi warraaqsaa weellisuun kan beekamu, sirnoota Dargii fi Adawaawii keessatti dhiibbaa fi dhiittaa irra gahaa ture doorsisa, hidhaa fi reebichaaf osoo hin jilbeenfatiin akka qabsaawaa tokkootti obsaaf murannoo horachuun nama qabsoo Oromootti cichee turedha. Zarihuun jireenya ijoollummaa isaa bakkoota garaa garaatti dabarse. Yeroo barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barumsa isaatiin cinattis umurii ijoollummaa qabsoo isaa eegale. Keessumaa yeroo sanatti naannoo Mandiitti qabsoo Yegubboo Xaaxaa Kemandii Yewuxaa jedhuun kan gaggeeffamaa ture warra qindeessaa turan keessaa tokko ture. Zarihuun umuriidhuma dargaggummaa kanaan hojiilee artii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argate irratti uummata biraan gahuu kan jalqabe. Weellisaa Zarihuun nama waggoota 45f hojii artii keessatti turuun sirboota ergaa jajjaboo qabaniin uummata Oromoo bohaarsaa fi dammaqsaa ture. Sirboota isaa keessaa Halaalaa Halaalaa, Yashaggee Soofumar, Iyyaasee fi kan biroo hedduun Oromoo dammaqsaa kan ture Zarihuun nama umurii isaa guutuu Oromoof jiraatedha. Injiraan mataa koo maalumaaf na nyaattaa, si obseen dadhabee follokseen si gataa jedhu waltajjii bulchaan godina kutaa Wallaggaa Nugusee Faantaa irratti argametti sirbuun hidhaaf isa ga'ee ture. Baay'ina sirbootaa dimshaashaan qeenxee 120 albaama yookaan kaasettaa 10 kan sirbe Zarihuun Wadaajoo sirboota namoota biraa waliin sirbe keessaa Walmalee Maal Qabnaa artist Ilfinash Qannoo waliin kan sirbe, sirboota artistoota biroof kenne keessaa artist Abbitoo Kabbadaaf Mee Cimcim Goonaa, Ijaan na laaltee, Siddisee kan laga yaa'u bishaanii fi kan kana fakkaatan kenneera. Bara 1960moota gara dhumaa baandii guddattuu Wallaggaa bakka bu'uun artistoota akka Ilfinash Qannoo, Abbitoo Kabbadaa, Ittaanaa Tolasaa, Solomoon Dannaqaa fi kan biroo waliin ta'uun sirboota ergaa jajjabaa qabanii fi Oromoo dadammaqsan sirbaa turanii. Sirboota yeroo sanatti artistoota biroo kan akka Ilfinash Qannoo fa'aa waliin sirbe keessaa Nu waliin dhaadannaa, Walmalee Maal Qabna Ree, Kottoo Ramaa Ramnaa, Midhaan Keenya Keessaa, Tuufoo Bubuqqifnaa, Coba Isaati Balleessaa, Lafa Isaa Birqiidhaa, Kanaaf Tuufoo Baasaa kan jedhan jaallatamummaa guddaa kan isaaf argamsiisanidha. Akkasumas bara 1968 galma tiyaatira biyyaalessaatti agarsiisa artii fi aadaa Oromoo yeroo jalqabaaf dhiyaate irratti artistoota kutaalee Oromiyaa garaa garaa irraa dhufuun hojii artii afaan Oromoo dhiyeessan keessaa tokko ture. Hojiin artii guyyaa sana dhiyaates uummata Oromoo wal barsiisuu, dadammaqsuu fi tokkummeessuu irratti gahee guddaa taphateera. Waltajjichaan boodas Zarihuun mootummaa Dargiin hidhamee ture. Mootummaa Dargiin hidhamuun garuu artistoota akka Zarihuun fa'aa fi waayillan isaa ittuma jabeesse malee duubatti hin deebifne. Zarihuun tokkummaan icciitii injifannoo fi qoqqoodamuun daandii kufaatii fi injifatamuu ta'uu sirboota isaa ergaa jajjaboof keessaa qabaniin ani ilma kutaa mitii kutaan nan waaminaa jechuun weelliseera.
Kufaatii sirna Dargii boodas sirboota qabsoo uummata Oromoo caalaatti finiinsan, tokkummaa Oromoo cimsanii fi gara injifannootti isa geessan akka "Ani hin duune dhalootan guddisaa, ani ilma gandaa mitii gandaan nan waaminaa" jedhuu fi kan biroo sagalee isaa kiilolee saniin weellisaa ture. Zarihuun jalqaba bara 1990moota keessa haadha warraa isaa Olaantuu Gammachuu waliin wal fuudhuun ijoollee 3 waliin horatanii abbaa dubara 2 fi dhiira tokkooti. Qabsaa'aa fi artistii beekamaa Oromoo Zarihuun Wadaajoo erga fayyaa dhabee yeroo dheeraaf hospitaala biyya keessaa fi alaatti yaalamaa ture booda guyyaa dheengaddaa Eebila 22 bara 2023 umurii 71ffaatti du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baaseen du'aan boqochuu artistii fi qabsaa'aa Oromoo artisti Zarihuun Wadaajoo yeroo dhageenyutti gadda akkaan ulfaatutu nutti dhaga'ame jedhe. Artisti Zarihuun Wadaajoo Goobanaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaa dhiiga ijoollummaa itti bobbaafachuu irraa qabee hanga umurii maanguddummaatti wareegama ulfaataa baaseera. Qooda qabsoo isarraa eegamu bahachuun wareegama qaamaa qalbii hanga wareegama lubbuutti of kennuun qabsaawaa turuu isaas ABO yaadachiiseera. Hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa keessa jiranis akkuma kana du'aan boqochuu artisti Zarihuun Wadaajoo kanaan gadditti dhaga'amuu ibsataa jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya, maatii fi jaallattoota qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf jajjabina hawwaa. Qophii keenya guyyaarraa asumaan goolabna. Kan isin waliin ture Anaagaa Jimaan ture. Finfinnee Maltii Miidiyaa Show laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti.